بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبولي خنيا خبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا ميديا برهان دوبا أكما أماندرا بالما اسنيف ولي بالمني بالما غرتي دوبنو برا قبدن قبنتن ترباريت ويالا مخن اسنيف إيهاتو قبي متدورن إسي واي فيارتي هندويتو وانت عدف خطا دبر خيزتي أكما بيكمو قبي waa'ee gartee dhukkuboota bawaasiraa jedhamu akka dabarsinee ni yaadatama. Bawaasirri maal gartee duuba akka nama dhufu rakkina maal akka namarra fidu duuba warreen hin dhageeffatin dhageeffatanii gartee duraan miidiyaa gubbatti dhageeffachuu hin dandeessan arraan tanagaa kan qabannee mata dureen gartee qabannee isiniif dhiyaannee dhukkuboota gartee duuba waa'ee dubartoota irratti hundaa'u. Akkuma beekamu dubartoonni gaa dhukkuboota adda addaatiif saaxilaman. Dhukkuboonni adda addaa kan isaan saaxilamaniin san keessaa tokko akkaataa gartee duuba dhukkuboota dhiiga aadaa kan gartee duuba isaan aadatti qaban san, akkasuma dhibee garaagaraa dhibee gadaameessaa akkasuma infekshina arra waa'ee kanarraa gartee duuba haga tokko doktora keenya kabajamaa yeroo gartee yaala ummata keenya hedduu yaalaan dawaa adda addaatiin gargaaruudhaan kan naayiroobii keessatti beekamu doktor Muhammad arra istuudiyoo Burhaan miidiyaa keessatti argamaa suduudaan gama gaafii fi deebiitiin isin dabarsaa ihadda. Barakallahu fikum. Dr. Muhammad dura gartee duuba osoo sagantaa dinyiitiin seenne dura mi hordoftoota keenya gartee salaamtaa jii duuba salawaatallee gartee duuba ergamaa rabbi irratti buusi barakaan akka gartee nuuf taatu jechu duuba kama kadin dabarsa dubbii sheekh. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علم منه من علم وجهل منه من جهل. dhukkuba hundaafuu rabbiin hoggaa buusuu dawaa waliin buusee ammoo nama hundan beeksifnee nama uumama isaa kanarraa haga tokko kaan faayideessuuf jecha tokkoon faayideessuuf jecha rabbii wahum uume kana haga tokko barsiise. Dhukkubni hundilleen dawaan isaa bu'eetuma jira, itti dhaqqabamuu dadhaban malee katti dhaqqabamees kan namni itti fayyadamuu jiru kan. Kanaaf jecha dhukkubni hundinuu akkuma dhukkubni bu'ee jirutti dawaan isaallee lafa jira. Kanumaafuu gawaan rabbi asirratti gartee naaf mul'ise gaa isiniin asirratti na afeertanii asirratti argamu biyyaaf guddoo isin galatoonfadha. Warreen na dhaggeeffatanillee warra waan kanarraa faayidaa argatu rabbi isaan haa godhu jechaadha. Amiin. Akkasitti gaafii teessan eeggadha jechuudha gaa. Jazakallahu khairan. Sheekha duuba akkuma beekamu dubartoonni dhibee adda addaatiif saaxilamuudha. Dhibee adda addaa tan isaan gartee saaxiltu san keessaa waa'een gartee duuba tartiiba dhiiga kan akka aadaatti beekamaa san gartee duuba kan itti dhufu san akkasuma warreen gareen gartee duuba ilmuuf rakkatan sababa qaba hundinuu warreen gareen gartee duuba waan adda addaa jira. Mee sanirraa jalqaba kan ittiin eegallu rakkinni dhiiga aadaa kan dubartoota irra dhufu kun maal irraatti dhufa
sheekha khawmsi tartiiba gartee duuba aadaa isaanii kun mee malirraa ka'a rukuni dhibdee dhiiga aadaa ji'atti dhufuufuni rakkoo hedduu dubartoota irraa fidaa jira rakkoo hedduu isaan qunnamsiisaa jira jechuudha karaaleen tokko miti karaa hedduudhaan takka intaloon takka amma yoo umrii takka hoo ganna itti dhiini aadaa itti dhufuuf gaageesse yeroo san qalbeeffatuu qabdi jechuudha yeroo dhiini guyyaa itti dhufu san takka guyyaa sadiitti irraa dhaabbata takka guyyaa jahatti irraa dhaabbata kana gaa hayyoonni dubartoota lafa baddaa jiran ka lafa jidduu galaa baddaa jiran ka gammoojjii jiran akkam takka irratti wal dhabaa warri dhiiga aadaadhaa kun itti dhufu ammoo ta baddaa lafa baddaa qubattu lafa qabbanootu qubattu ta lafa maasii badda daree qubattuu fi ta lafa gammoojjii tan cufarratti warri waa qoratu kun qorannaa ofanii jiran bifa isaanii kana isiin amma yoo kaatee dhiini aadaa kun guyyaa dura itti dhufu amma fakkeenyaaf umriin isii hoggaa geesse jechuudha ganni isii ga'ee dhiini hoggaanii fi itti dhufe duuba dhiiga kana guyyaa itti dhufe kanarraa laallachuu qabdi maaliif dhiini kun adeeminsa keessa jijjiirame jechuu isin diddee tokkoof saaxilamte takkaanii hir'isa hoggaan akka isin guddattuun takkaa ziyaadaa ta'a jechuudha amma dhiini kun yoonii fi yeroo itti dhufu kanarraa yeroo guyyaa durummaa eegalu itti dhufu kanarraa maaliif sa'aa takkallee hin taane hudduu duuba deebi'ee itti dhufe diddee tokkoof saaxilamte yoonii fi sa'aa tanarraa achi hiisee kan itti dhufees iddee biraatiif saaxilame jechuudha waan kana rabbiin qulqulloomina fayyaa isiidhaatiif dhiiga kana uume faayidaa guddoo keessa jira ilmoon asirraa madda jireenyi ilma namaa dhiiga kanarraa madda jechuudha yoo dhiigni kun fayyaa ta'e isiillee fayyaa taate jechuudha kanaafuu duuba yeroon dhiigni kun isiidhatti dhufu amma dubartii garii dhiigni hoggaa itti dhufu ta dhukkubsuu jira jechuudha ta dhukkubsee dhiigni kun akka waan intala ciniinmuun itti jirtuu godhee dhukkubsee handhuura jala dhukkubsee harma isii kana dhiiteessee dhukkubsee nyaata jibbisiisee hanqisiisuu jira kunis dhibdee tokko kana mee jiddumaan duuba dubartoonni kun nuti akka beenutti irra gartee guddinaan akka beenutti dubartoonni tokko tokko yeroo gara qabatan duuba haqqisaa fi ancufatuu fi kana irra garree osoo gartee duuba ilmoodhaan malittis dubartoonni heerumin dubbiin akka isin itti dhufuu dandeessi sheekh suni waan adda sunita ilmoo qabdee sana deeydaa jedhanii afaan oromootti deeydaa ta ilmoo eega qabdee haga ji'aa afur ilmoo lubbuu baaftu dabartutti suni mushkilaa birooti mushkiluma san gahuun durattuu dubbii jabaa jira jechuudha ta ilmoo hin qabnee jira ta dhiini hoggaatti dhufu osootuma duraatuu dhiini kun dhukkubsuu jira dhiini kun dhukkubsee bakka biraatiin gahuu jira suni hoo maaliif gargaaramti sunis dhukkuba tokko tun ilmoo ta ilmoo qabdee eega ilmoo qabdee haqqistee dhukkubutun ilmoo qabdee wanni cilaanyi barbaachisu mushkilaan ilmoon hoggaa qabdee maaliifi haqqisti maaliifi nyaata jibbisiisaa sun majaala kophaati waan biraatti ilaalama sagantaa bisa birooti amma rakkoon ilmoo qabuu dadhabuudha kadhiini isii dhukkubsuudha yoo dhukkube hoo maaliin gargaaramti amma fakkeenya dubartoota garii shamarran garii dhiini hoggaanii fi itti dhufu dhukkubsanii ni haqqisiisaa ni dhukkubsa jechuudha kuni dhibdeen suni dhibdee kophaadhaati yeroo hedduu gizee yeroo gartee duuba argamu intalti suni yeroo dhiini dhukkubsusan keessatti dawaa fudhattee osoo gara mana bultii ijaaruu hin geenye dawaa fudhattee tajaajila takkaa gorsa amma kennuuf kana fayyadattee bultii si eeggatu qabdi
takka lama qabdi dubbiin tun takka yoo bultii jaartee dhiini kun irraa dhaabbata dhukkubbiin kun bultii jaartee abbaa manasi wal qunnamtii saalaa jaarsa isiitii wajji goonaan ni dhiisa jechuudha irra guddaa karaa kanaan irraa dhaabbata takka ammoo tanasiibaa yoo jaarsa dhabde amma fakkeenyaaf yoo ilmoon osoo itti dhukkubduu amma gaa so inni kun rakkoo rangaa jiru irra ga'uu jiru itti qunnamte amma fakkeenyaaf yoo hoggaa gartee ji'atti dhiyaatte shunkurtuma diimtuu tana guyyaa keessatti fal'aana tokko takkaa'uu mooqaa tokko haga guyyaa shanii ni fudhatti jechuudha yoggaa fudhatte dhiini aadaa ka dhukkubu kuni irraa dabra jechuuchi kanaan itti gargaaramuu ni dandeessi jechuudha bishaanis illee akka gaariitti dhuydee waan kana kuduraa kana nyaatte xiqqashoo dhiini aadaa kun itti ni wayyaawama yoo kanatti dhaabbatuu baatte gorsaa karaa kophaatiin hoggaan hogaafatte kan jennuufii jira dawaa isaanii kennamuufii jira ta gara biraatii waa'ee dhiini ittuma dhufaa osoo dhiini itti dhufuu dhiini kun waqtii irraa gabaabbatee takka waqtii dura dabree ilmoo dhabuu mala jaarsuma osoo qabdu ilmoo qabuu dadhabdi sunilleen karaa hedduudhatti qoodama jechuudha. Meesa dura osoo achi hin geenye dura akkuma duuba ammaa nuyi himu jirtu dubartoonni osoo jaarsa hin heerumin durallee dhiiga aadaa kan itti dhufu kanaan rakkachuu akka isaan danda'an amma sirraa barree jirra. Mee eega bultii dhaabanoo waa'een dubartoonni tokko tokko abbuu mana isaanii kana wajjinuu qunnamtii godhuu kan jaalanne jira. Qunnamtii abbaa gartee mana isii wajjin kan jaalanne kan jibbiin sun dhibeen sun maal irraa dhufa? Yeroo hedduu warra kunis ni argaman akka gartee qorannoo irraa argametti. Suni rakkina waa'ee dhibdee gadameessaatiin wal qabata. Wantoota garii gadameessa isii kanarratti waan akka finneessaa bahaa jechuudha. Ni nyaata jechuudha. Garii gadameessi kunni waraanaa ni dhukkuba. Garii gadameessa isii kanarratti waan akka dabree akka furrii waan irraa bahuu jira. Kana bifti isiidha ammoo wanni itti beekamu hedduu qaama isii kana dhukkubsa humna dhukkubsaa ni hidhachiisaa ni amammochisaa amma fakkeenyaaf abbaa mana siitii wajjoo bulte tabarummaa lafaa ka'uu hin dandeenye jira hidhachiisee amammochiisee wanni sun rakkina gadameessa keessa jiru jechuudha. Karaa biraatiin karaa biraatiin ammaasi dubartoonni garii abbaa mana isiidhaati wajjin hoggaanii fi rafan bishaan isaan lamaanii kun walitti ida'amu argamuu hin danda'an jechuudha. Bishaan takkaahuu shahwaan dhiiraa kun hoggaa jaartii isiidhaa yoo qunname irraa deebi'a. Wal qunnamuu hin danda'u. Killeen mana hormaataa sun xiqqoo taatee karaan kun xiqqaata jechuudha. Karaan bishaan kana harkisee echirratti fedhinnaa rabbiitiin amrii rabbiitiin walitti dhufanii wanti ilmoo taatu ni xiqqaata jechuudha. Hoggaa sana hoggaa abbaa mana isiidhaa qunnamtee bishaan irraa deebi'an jechuudha. Bishaan kun yoo deebi'an bishaan isii kan rabbiin uume saniin wal argatuu hin dandeenye rakkina guddaa irra uuma. Kanarraa kan dhukkubuu jira kanarraa kan dhukkubnee jira jechuudha. Karaa kanaan rakkinni ilmoo dhabuudhaatii fi dhibdeen isaanii ni argama jechuudha. Amma tagara biraa ammoo abbaa mana isiitii wajjii yoo raftee dhukkuba onneelleerraa dhibdeen gara raaba onnee jedhanii sirraa ka'ee onnee tanaaf gadameessoo wal jechuuf. Dhiiruma tanaa hun beektu jechuun irraanfatti. Tagara biraatiin ammaas waan biraata dhiirtummaan tun itti fakkaatu jira. Abbaa mana isii kana arguu tan dandeenye jira. Akkanatti addaan qoodame jechuudha. Subhaanallah. Duuba yeroo hedduu sheekha keessumaa amma naannoo gartee jiru kanaa fi bakka birootti illee jiraachuun ni mala. Waa'ee dhukkuboota gartee duuba infekshiiwwan joonsan
agartee duuba fayyadama waan adda addaa fayyadama nama dhufu sun infekshinii sun mee jalqaba maa irraa nama dhufa aqlabiyya agartee hedduminaan. Infekshinii jechuun daariqa yookaan cobxuu jechuudha. Afaan keenyatti. Afaan Oromoodhaatti. Daariqa jechuun waan takka agartee aadaa isii irraa gara biraatti jijjiirame. Amma gadaamessuun kana keessatti bifa silaa itti uumame kanarraa jijjiiramee isii dhukkubsa jechuudha. Yoo fincaante fincaan isii ni gubanii bobaa. Garii fincaan waa kanaa yeroo fincaanuu dandeessu. Abbaa mana isii leeguunamuu ni dadhabsiisa. Ilmoollee dhaluu dadhabsiisa jechuudha. Infekshinni kuni shanyiidhaan ka dabrullee ni jira. Kanneen ammaas maali bakkuma mana fincaanii kanarraa ka dabru jira. Walqunnamtii abbaa manaatii fi isaan iddoo kana tokko infekshinii qaban gara tokkootti dhuguun ni dabra jechuudha. Kuni kana qoodama jechuudha. Daariqni kun kana jedhama jechuudha. Waa'ee infekshinaa kana ilaalchisee dubbintu yeroo hedduu dubbii deddeebi'ee jirtu yoo namni tokko qabaatte haati manaa qabaatte gama abbaa manaatti dabruu ni danda'a jechuudha jechuudha. Ni danda'a. Amma yoo isaan amma abbaa manaatii fi abbaan manaa infekshina qabaatee haati manaa yoon qabaatin isaan waliin dhufan dhukkuba san laalanii dawaa fudhatuu danda'an jechuudha. Maaliif dhukkubni infekshinaa kun deebi'ee gara fangasi jijjiirama. Gara dhibbee birootiitti jijjiirama jechuudha. Kanaaf jecha isaan biraa isaan lachuu dawaa waliin fudhatanii isiin amma fakkeenyaaf dawaa irra teessuu jira. Kan mana fasaalaatiin fudhattuu jira. Hoggaasa waan kana irraa goggoysa jechuudha. Inninis dawaa gara isaatiin fudhatuu jira. Hoggaa dawaa kana fudhatan irraa fayyan jechuudha infekshinaa. Baay'inaan akkuma waliigalatti baay'inaan wanni ilmoo tana yeroo hedduu gartee duuba bootatti harkisa. Baay'inaan kara dhiiraatti moo kara dubartiitti irra baay'ate ishee hoggaa qorannoo teessan keessatti hoggaa laaltan. Gara ilmoo tana dhabuu jira tokko gartee ilmoon harka najee rakkina ilmoo himatu jira. Ilmoo dhabuun gara dhiiraatiinis ni jirti. Gara dhiiraatiinis bifa sadii hin jirti. Gara dubartootaanis akkasuma jirti jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf gara dhiiraa fudhanne dhiirti taa badina maniyyii isii shawaan isaa baduurra dubartii tana qunnamuuf killee achi keessatti uumamte san cabsuu dadhabuudhaan maniyyiin qal'atee achi gahuu dadhabuudhaan ilmoo isiin fayyaa taate inni gara isaatiin hir'ina qabu jira. Suni bifa sadii qoodama. Bifti sadii sun karatti ilaalamu qaba jechuudha. Nama walumaa gala dhiirtiin dhalli bifa sadii qabdi. Bifti sadii isaa sun gaa sagantaa walii waa'ee fayyatti ufaa fayyaa itti fufuu irratti dubbannaa. Ta'e isaanii ammoo bifumaan amma dura siin dubbadhe kana walqunnamtii hoggaa godhan hiddi isii hidhaa ta'ee karaan shawaan dabru dadhabuudhaan ilmoo argamuu mala qilleensaan argamuu mala. Amma fakkeenyaaf ilmoo qabdii irraa bu'uun tun qilleensa ganii qilleensa gadaamessa isii kana seenuu jira. Qilleensi kun hoggaa gadaamessanii amma haatee ilmoo tana ni qabdi jechuudha. Hoggaa ilmoo qabdee ji'a sadi geesse taa'uu hin dandeessu ni duuti. Maaliif gadaamessa isii kanaatu qilleensa seenuu jira jiidha qaba jechuudha. Tanaaf ilmoon tun guddattu baatuu hin dandeessu ni darbiti jechuudha. Kana bira dabree ji'a jaha akka dabru jira. Gaji aja geesse ilmoo eega lubbuu baate achi diratan dabarree jira. Hedduu dubartiin akkasii qunnamaa jirti. Dubartiin akkasii sun gadaamessi isii kun ilmoon hoggaa keessa teessee ji'a jaha takkaawuu ji'a shan ga'e ni ukkaanfamti jechuudha ilmoo tun. Ukkaanfamteeti hiddi jalaa ka ilmoo hidhee taa'uun kun istirhaa almasaana jedhanii afaan arabiidhaatti istirhaa yaani rahim jedhanii istirhaa agartee laafina gadaamessaa kanarraayi wanni qooddatu dadhabuuf ilmoon tun ji'a jahatti irraa buute jechuudha. Dubartiin akkasii sun ammoo gorsi isiidha haga ji'a 4-5 takka jaarsa isii irraa fagaatte haga wanni sun fayyutti ilmootti dhiyaattu jechuudha. Nyaata nyaachuu jira haga ji'a 5 haga ji'a 6 yoo jabaatte irraa fagaatte jechuudha. Akka ilmoon qabne taate jechuudha.